Hordoftoota koo kabajamuuf jaalatamuu nageenyi waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Jirtuu nagaa keessanii aan nagaa koodha galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as egaa walitti deemnee jirra jechuudha. Har'aan immoo tonkolii wayii yaadee jechuudha. Tonkolii wayii obboleessa kiyya irratti yaadee jira jechuudha. Biraankii irratti hojjechuudha. Amma baay'ee ariifataa jira jechuudha deemuudha. Kanuma gidduutti otoo hin deemini biraankii xiqqoo wayii irratti hojjechuu barbaadini jechuudha. Firaankiin ani qopheeffadhee dubara wayii mucaa wayii wal jaalannee turre bilbiltee wal jaalannee turre naan jettee na dhiisee nama biraa jaalatee natti jijjiiramee naan jetteen ganama galgalan irratti bilbiltee boojii edda wal jaalannee gara waggaa 5 hin ta'a garuu natti jijjiiramee na dhiisee nama biraa jaalate natti fakkaata. Naan jettee surumayyuu amma ulfa naan jettee hin boochi mucaanii jedhee waan hin jirre kana qabaxariitan biraankii isa godha. Amma inni koomeerra jira jechuudha. Ariifachaa jira galuudha jechuudha. Si deemuudha jechuudha. Kanuma gidduutti immoo ani biraankii koo irratti hojjechuudha. Inni amma haala mataa miiccachaa jira jechuudha. Kanuma gidduutti biraankii koo qopheeffadheen jira. Amma nawwaama otumaan kaameraa hin cufin nawwaama. Yoo inni dhufee itti fufnaa yommuu inni qoyinaan jedhee kaameraa koo cufee tokko itti deemnee isiniin jedhaa qo'amee nawwaama suuta taa'e. Deejuu! Xumurtee? Kootu meetoo hin deemin duratti wayii si gaafadhaa. Rakkoo hin qabu kootu as taa'e kootu. Garuu too bulte maali buluu wayyuu? Amma sa'aatiin sitti deemee nan deema bakka ta'e deemee adeemani. Kanaaf yeroo biraan fayyadaman. Ashi bakka garuu anumti siisamuuna kana dhimma guddaa kan si barbaadee tureeyyuu. Dhimma sana immoo beektee bilbilaan illee haasa'uun baay'ee namatti ulfaata. Achi qaamumaan otoo wal arginee dhimmicha sana sitti haasa'ee atis ijaa galatoomii naaf dhufteetta jechuudha. Qaamumaan waan tokko waliin haasofna. Egaa maal sitti fakkaate atis obboleessa kiyyaa baay'een si jaaladha baay'een si kabaja. Garuu immoo iddoo dogoggoru tokko uumametti garuu dogoggora sana si gorsuun barbaada malee bira si darbuun barbaadu. Maal sitti fakkaate samuuna darbee mucaa wayiitu natti bilbila kiyyallee bilbila kee namatu naa kenne jetteetti jechuudha. Kanaaf egaa mucayyooni akkanatti bitetti bilbila kee namarraan fudhadhee obboleettii isaati jennaan namarraa fudhadhee bilbila kee naan jetteeti na dubbistee akka ishiin jettetti mucayyooni baay'ee tokko boochi bilbilaan baay'ee tokko boochi maal rakkoon kee dura silkii jala naa bilbiltu obboleettii dhuma dajaneeti miti naan jennaanini eeyyee obboleettii dhuma maal rakkoonii jennaan akkanatti waggaa na jaalatee ture gara waggaa 5 hin taana. Amma na jaalatee ture amma immoo natti jijjiiramee rakkoo keessa na galcheet natti jijjiiramee ati immoo obboleettii isaati ani bilbila naa kennanii mee naa gorsiinanii silkii imoorraa bilookii na godhee bilbila kallattii yeroo bilbilee fi lammata bilbila koorratti bilbilinii eessattan si beekaa naan jedheen na doorsisee rakkoo keessan jira jettee isheen natti bilbiltee ani gaadha kananii xiqqoo sitti dubbachuu barbaadu ati nama guddaadha ati ijoollee hundaafuu fakkeenya nama taatudha dogoggora akkanaa dogoggorta jedhee immoo yaadu garuu immoo namni hin dogoggora adda nama taane namni hin dogoggora mucayyoo kana rakkoo keessa galeen jira jettee rakkoo isheen keessa galtee jirtus ilma beektadatti fakkaata. Egaa anis obbolaa dubaraa manaa qabda. Ana bichaa miti obbolaa dubaraa kabiraallee manaa qabda. Namni obbolaa dubaraa immoo qabu akkuma obbolaa isaatti nama ilaala waan ta'eef ishii kan namaallee hin miidhu. Kanaaf rakkoo nati mucaa namarraan geessi maalidha? Nama waggaa 5 jaalatte jechuun nama qalbii miti. Waggaa 5 namni ati jaalattee jettu maaliif bulatta? Ana immoo ganamaaf galgala maaliif
nafti bilbilti mucayyoon kun maaf natti boojji ati immoo nama guddaadha maaliif himuurraa bilookii goota maaliif immoo na daayireektiisitti bilbiltu lammaffaa bilbila kootti hin bilbiliin jettee maaf doorsistaa kan jedhuun si gaafadhe yookaan anis cinqiidhuma argitan ijaa kana si gaafadhe obboleessa kiyyaa maalidha wanta ati beektu. Eeyyudha garuu mucaan kun ayeudha biyyi ishee eessa? Biyyi ishee waliin baranne jettee biyyi ishee asuma walisum kana waliin barannee waliin biyyarraallee barnoota waliin asitti darbinee waliin baranne jettee mucayyoon. Namni ni jaaladhee dhiisis hin jiru. Abbaan ta'e illee sobeellee sin jechuu danda'a. Garuu abbaa ta'e qabatamaadhaan mana kanatti waa miti. Ganaa agarsiisa malee akkanatti an abbaa ta'e hin barreedan. An akka daa'imaa ganaa immoo mana kanatti waametan dhimma jaalalaa anama mucayyoon rakkoo keessan jira jettee ishiin boochee baqa maatiin manaan ari'uu fi sababa isaatti jettee boochee natti mannaan inoo kunuunsi waamee si gaafadha. Rakkoo sana soyoo namni beektaa. Ani immoo abbaa ta'e hin barreeka maqaan ishee. Yaani mucaa mana kanatti atuyyuu namanne mucaa mana kanatti maal gochii waama. Mucaa immoo waame ammaa ganaa lola aaraa uumuu. Atis asittuyyuu kunuunnaa qophaa kootituyyuu hin amanne ganaa mucaa namaa immoo mana kanatti waamee ganaa lola aaraa uumuurra. Otoo ammamee nama maaliif nama hin jaalatinis hin jedhaa nama seera qabeessaa jaaladhuuti ijoollee namaatti hin falatinii haadhuu manaa qabdaa. Anamma abbaa ta'e otoo hin beekee rakkoo hin qabu abbaa ta'e immoo ammaan hin beeknetti immoo ani abbaan ta'e wayini si mooksuudhaaf. Maadana daa'imaa dabaluu dhiisuu danda'a. Sobaniiti waggaa dajanee jaaladhe sobdee dajanee jaaladhe waggaa 5 jaalalaa wajjin turree. Sobdee jetti lafaa kaatee. Namni tarii zimmeedhee nama waan namni jedhu ilaaluudhaaf jedhee akkasiin jechuu danda'a. Ani immoo abbaa ta'e immoo ammaan qaamaan ati mana kanatti waan ta'e arginetti immoo akkamitti namanee yaada kee. Ati nama maqaa masaratti jedhamtu maan jaalanne? Ani nama maqaa masaratti jedhamu iyyuu hin beekan. Umaa hin beeku. Hin beeku sadii ishiis hin qabu hin argines garuu otoo maqaa natti agarsiistee. Natti tola malee amma akkanatti simbiloo nama shakkiidhaan akkamitti namanuu danda'a. Garuu immoo wanti kun dubbiin kun booda dhugaa ta'ee ana har'a na amanuu diddee dubbiin kun boruutti dhugaa ta'ee anaafsitu wal dhugaa. Ani maal otoo dhugaa ta'ee dhugaadha obboleettii koosiin jedhee sitti immoo nama danda'u miti garuu abbaan ta'e immoo lafaa ka'e immoo akkana siin jedhu immoo ana immoo natti hin tolu. Atamma garuu kan maaf na waamte. Kan dhiisa bootaa nama kabajuu hin jiru. Rabbi maal beeksisa mana kana seenee malee dhugaa. Anatti maal dallantaree kanaaf na waamte itti natti dallanta ani immoo waan namni natti mateenini si gaafadhe kaa'u. Ani immoo abbaa ta'e hin barreeka akkamitti amanuu danda'a abbaa ta'e waan beeku. Amma walumaa galatti mucayyoo mana kanaa dhuftu. Dhuftu waame abbaa ta'e akkasitti jechuun haawayya malee amma lafa ka'ee simbilootoon naman hin beekne abbaan ta'e akkasiin jedheedha wanti naman yaada kana fudhachuu danda'u jiru. Abbaa ta'e garuu otoo qaama waamtee asitti mana kanatti na agarsiistee natti tola malee akkanatti simbiloo immoo kana jechuu hin danda'u. Nama maqaa masaraa jechuun dubbanne. Hin beeku nama maqaa masaratti jedhamtu iyyuu. Biraanki achi ilaali biraanki si godhachaa jira dhugaa. Deemuu keerraa kan ka'ee bakka biraanki taatee argamtuu fi biraanki si godhee. Sittoo immoo akkam gargaarri. Waan si faadha si gadda si nan deema. Maal agarsiisa sittoo immoo. Bunattoo dhugaa bunattoo. Maal inni naate baay'ee fattee garuu. Qallaalli natti falattee garuu akkana. Biraanki si godhee biraanki maqaatiin nan gala jettee na rakkisnaan bakka biraanki ta'ee akka. Deemu barbaadeen piraanki si godhee maatus dhaga'ame garuu naatetta. Amma garuu xiqqoo ishii. Ani abbaa ta'e waan ani barreef xiqqoo ishii sammuu keessa na faca'aa ture. Eenyuma ishiin boonetti matte eenyuma jettee yaadaa turte. Hundi ishiin namni obboleettii kootti na himachaa turte kan hin jedhu. Baay'ee tokkoon sammuu keessa na waan ta'aa ture. Yaada turte eenyuma yaadaa ture. Homaa na dhufuu dite nama maqaa akkas jedhamu hin beeku. Egaa daawwattoota keenya akkuma argitanii obboleessa kiyya piraankii boombii dhoosuun jechuudha. Piraankii isa godheen jira jechuudha. Piraankiin kiyyas kana fakkaata. Laphee nadhaatte jechaa ture jira jechuudha. Baay'ee na'eesi eenyutu itti himate kan jedhu baay'ee na'e jechuudha. Piraankiin inni nan deemaa nan gala jennaanani ammumanni deemutti maafan piraankii irratti nu hojjannee. Silaa piraanki kana bakka anarratti hojjette jedhee yaadaa galu jedheen akkas godhee
Yaadni isaaf qalbiin isaa gara meeqatti faca'ee eenyuun namni maqaan masaratii eenyuun namni waggaa 5 jaaladhee gani kan jedhu garmalee yaadee kun akkasumatti akkuma kaameeraa keessatti argitan kana gadi jedhee na waliin haasaa ture yaaddaa ati natti fakkaate amma akka milaphee irraa xiqqoo gadi si bu'ee Amma xiqqoo ishii natti furaa'eera. bakka amma jakkeetti baafadhuuti xiqqoo sittaa qabbanaa'u yookiin akkas godheeti Dhiisee bishaan baradoollee siifan kennaa bishaan sanallee dhuddaa akkas egaa daawwattoota keenyaan baay'ee jedhiimme. Galatoomii fayyaa ta'aa daawwattoota keenya.